Abdii Raggaasaa qaama hin beekamneen asiidiin qaamatti naqamee jira. Hangam yoo garaa walitti jabaatan illee namni akkasitti gara jabinaa walirratti gochuu hin qabu. Garaagarummaan yaadaa amantii yookaan ilaalchaa yoo jiraate illee sadarkaa kanaan wal miidhuun furmaata miti. Ammeenyummaan akkasii eenyullee hin fayyadu. Nageenya, marii fi wal kabajuu qofatu furmaata dhugaa ta'a. Abdii Raggaasaa tajaajila amantii Pirootestaantii kan ture yeroo ammaa garuu gara Islaamummaatti dhufee jira. Haa ta'u malee garaagarummaa amantii yookaan ilaalcha sababaa gochaa gara jabinaa ta'uu hin qabu. Namni yaada isaa jijjiiruu ni danda'a. Kun mirga dhuunfaa isaati. Wal kabajuun, wal dhaggeeffachuu fi nageenya eeguu caala wanti fayyadu hin jiru. Garaagarummaan jiraachuu danda'a. Garuu gara jabinaan deebisuu hin qabnu. Yaadota miidiyaa hawaasaa keessaa tokko. Qaama hin beekamnetu Abdii Raggaasaatti asiidii naqee uummanni musliimaa nuuf birmadhaa jechuun gadi ba'ee kan nama dogoggorse burjaachi kana mara uume obboleessa isaa Addisuu Raggaasaati. Dhimma wal-dhabdee dhuunfaa maatii jidduutti mudate osoo laalee arguu osoo beekuu gadi ba'ee hawaasni musliimaa tattamaan nuuf birmadhaa jechuun dhimmicha gara amantaatti naannessuun isaa jalqabuma sirrii hin turre. Osoo uummanni amantii walitti bu'ee dhimmichi dhimma maatiiti gara amantiitti hin fidina. Kunis yaada fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa keessaa tokko. Namni mana yaalaatti dhaqee gaafate tokko akka jedhetti obboleessi keenya Abdii Raggaasaa bakka inni miidhamee yaalamuuf deeme hospitaala Keellaatti deemee gaafadheera. Miidhaan irra ga'e miidhaa salphaa miti. Kan isa miidhe immoo akka namoonni jedhan miti. Qaama hin beekamneen asiiditu itti namme jedhee obboleessi isaa Addisuun kan dogoggorses sirrii miti. Miira obboleessummaatiin rifaatuun akkas jedhe ta'a. Dhugaan jiru garuu walitti bu'iinsa maatii namuma mana keessaan miidhame. Haadha manaa isaatu bakka inni ciisutti zayitii danfisteetti natte. Sanuurra deddeebitee zayitii qofa osoo hin taane meeshaa waraanaa yookaan shugguxii illee qabattee ittiin doorsiteetti. Isheen amma to'atamtee waajjira poolisii jirti.